Ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaalatamoo qophiin keenya akkuma itti fufetti kan jirudha. Ammas qophiin keenya paartiitti aanurratti iddoo irratti dhaabbanneerra kan qabanne dhufne jechuudha. Kanaaf subscribe, like, share godhuudhaan channelii keenya kana ol guddisaa akkasuma nuus jajjabeessaa isin jechuu barbaanna. Kanaafuu gama qophii keenyaatti gabaabumatti haa dabarru. Okay, daawwattoota keenya akkuma baallama keenyatti bonus partners of bonus kan jiru kanarratti dhaabbannee jirra jechuudha. Isa kana takka takkaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaan dura partnership irratti wantoota garaagaraa irratti ilaallee turre, fakkeenyaaf revaluation of asset irratti ilaallee turre, akkamitti revaluation ta'uu danda'a jennee kanaan dura ilaallee turre jechuudha. Amma immoo how to partners bonus earn kan jedhu irratti jechuudha. Akkamitti akkaataa bonusii argatan jechuudha. Partneroonni duraan jiranii fi akkasuma partneroonni haaroonni seenan jechuudha. Akkamitti akkaataa ittiin bonusii argatan kan ittiin ilaalludha jechuudha. First, when a new partner is admitted to partnerships, the incoming partners may pay a bonus to the existing partners for the privilege of joining the partnerships. Yoonif jechuudha partnershipiin haaroonni jechuudha. Partneriin haaroonni nuuf seenuu deemu waldaa shari'ummaa kana keessatti yeroo seenu jechuudha. Partnerii dhufu boonasii kaffaluun ni danda'ama jechuudha. Partnerii exist jechuudha. Partneriin lamatu jira. Partneriin haaroo fi partnerii exist kan duraan achi keessa jiru jechuudha. The incoming partners galiin partners jechuudha may pay bonus to the existing partners. Maybe kaffalamuu fi danda'a eenyuu fi for existing partners for the privilege of joining the partners. Akkaataa ittiin jechuudha partneroota jiran kana keessatti jechuudha mirga ittiin makamaniif waltaanitti jechuudha. Akkaataa ittiin seenuu danda'u new partneriin privilege godhamee jechuudha mirgi ittiin kennamee fi kan ittiin waltaanidha jechuudha. Agreementiidhaan akkaataa ittiin kennaniif jechuudha. Ratioodhaan wal ta'uu danda'u, percentageidhaan wal ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf maybe new partnerin jechuudha may pay a bonus to the existing partner ta'uu danda'a. And also the existing partners can pay a bonus to a new partners. Partnerin duraan jiru yookaan old partner kan jedhamu jechuudha can pay a bonus to a new partners. Bonusii kaffaluu fi danda'a new partneriidhaaf new partnerii dhufuuf jechuudha. Haala kamiin new partneriidhaaf kaffaluu danda'a yoo jennee kan ilaallu ta'u this usually occur when they need additional cash or a new partner has exceptional or special talent and skills. Isa kanarratti jechuudha partneroonni jiran jechuudha haaroonni jiran sun jechuudha akkaataa ittiin kaffalan keessaa inni tokko yeroo baay'ee yeroo isaan barbaachisanitti maallaqa nama kennuu danda'u yoo ta'e, yeroo isaan rakkatanitti maallaqa kan namaaf kennuu danda'u. Bakka jechuun namoota qabeenyaan olitti ta'an jechuudha. Isaan kana keessatti tirfitti kennuu fi dandeenya jechuudha. Maaliif fuula duraaf wantoota inni nu raawwachuu danda'u wanta beekamu jechuudha. Akkasuma haaroonni seenu kun jechuudha dandeettii yookaan skillsii adda addaa qabaachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf goodwill qabaachuu danda'a namni kun, namni beekamaa ta'e fakkeenyaaf amma karaa taphatti yoo ilaalle taphattoonni jajjaboon fakkeenyaaf Cristiano Ronaldo jechuudha biyyoota Awurooppaa keessaa bahee biyyoota Arabaatti yeroo galu goodwill qabaachuu. Goodwill wanta qabuuf jecha yeroo kana hojjetu maallaqa yookaan guddaan hordoftoonni guddaan gama Arabootaatti galuu fi danda'a jechuudha. Maaliif isa kanaaf baasii guddaa akkasuma boonasii guddaa yoo kenniteef miidhamtu jechuudha. Wanta guddaa qabu jechuudha. Kanaaf dandeettii akkasuma skiilii qaba jechuudha. Fakkeenyaan isiniif kennee fakkeenyi gama kaampaaniitiin jirus akkasuma hoteelota garaagaraatu jira partnerii irratti akkasuma namoota import export godhan goodwill namoota qaban kana yeroo isiniif galan talentii fi skiilii isaan qaban irraa kan ka'e special talentii waan qabanii fi akkasuma exceptional godhuudha. Wantoota kan tilmaamuu qabda jechuudha. Namni kun wantoota guddaa nuuf fide jedhanii kanarratti existing partnerin can pay a bonus to a new partners godhuu danda'a jechuudha.
karaa kanarratti hundaa'ee kan kennu jechuudha new partneriidhaaf jechuudha. Kanaaf tokkoon isaanii kan ittiin ilaallu ta'a jechuudha boonasii akkamitti akkaataa ittiin argatan jechuudha. Thus when kana dabaruun duratti oldii fi new partnerii wantoota san duratti while admitting a new partners the following adjust are necessary. Wantoota barbaachisoo new partnerii galmeessuudhaan duratti barbaachisan keessaa inni jalqaba maal jechuudha recording a capital of a new partners. Osoo inni hojiitti hin galin maallaqa new partnerii kana jechuudha record godhu. Akkasuma calculation of new profit ratio. Profitii ratioodhaan argamu calculate goonee kaawwachuu qabna. Osoo inni nuuf hin seenin jechuudha. Akkasuma including new partners. New partneriidhaas fuula duraaf akkamitti akka argachuu danda'u profit ratioodhaan kaawwuu qabna jechuudha. Akkasumas revaluation asset and liability. Assetii qabnuu fi akkasuma liqiin irra jirus revaluation akkuma video kanaan dura dabarsinetti revaluation goonee osoo new partneriin joining hin ta'in irratti baasnee fixuu qabna jechuudha. Akkasuma inni arfaffaan transfer of and distribution profit and losses. Yeroo haaroon hin seenin duratti maal godhuu qabna and distribute profit and loss. Wantoota addaan hin hiramne jechuudha. Wantoota nuti hin hirmaanne yookaan wantoota nuti allocate goonee waliif hin ramanne profitii ta'uu danda'a, lossii ta'uu danda'a. Kisaaraas ta'uu danda'a, tirfiis ta'uu danda'a. Inni kun and distribute kan ta'e kana transfer walii goonee distribute godhuu qabna jechuudha. Inni itti aanu immoo transfer of accumulate reserves. Inni kun wantoota fuulduraaf yookaan wantoota riskii ta'aniif for future fuulduraaf jechuudha kan keewwachuu qabnu transfer godhuu qabna jechuudha. Dabarsinee achi kaawwachuu qabna. Karaawwan kanaan erga fixanneen booda oldiin akkamitti boonasii argata akkasuma newnis akkamitti boonasii argata jennee kan ittiin laaluu dandeenyudha jechuudha. Okay, how to the old partners bonus earned. Akkamitti akkaataa ittiin boonasii old partneriin argatu laallaa jechuudha. Bonus to old partners fakkeenya waliin kan ittiin ilaallu ta'a jechuudha. Assume that on June 1 the partnership of Ashanafi and Dredge is considering admitting a new partners. Akkuma jalqabenne fakkeenya kanarratti partneriin shipping jechuudha Ashanafi fi Dredgeen qabantu jira jechuudha. Maybe important export ta'uu danda'a. Maybe wantoota irratti hojjetan partnerii isaan irratti hojjechuu danda'a. Isa kanarratti admitting a new partners partnerii haaroon akka seenuuf hayyam barbaadame jechuudha. He was are coming or join of these partners. He was partnerii kana keessatti seenuu barbaade jechuudha. After the asset of the partnership has been adjusted to current market values. Erga assetiin kun jechuudha adjusted jechuudha eega sirreeffame jechuudha. Akkuma jennee revaluation eega ta'e jechuudha. Walumaa galatti the current market value gatii ammaatiin madaalamee kan kaawwamedha. Maallaqni asii gaditti argamu jechuudha. The capital balance of Ashanafi is 100,050 and the capital balance of Dredge 30,000. Maallaqni kun kan isaan lamaaniiti jechuudha. Thus Ashanafi and Dredge agreed to admit Hiwot to the partnership for 18,000. Ashanafi fi Dredgeen waliif galanidha. Hiwot naquudhaaf Hiwot kana Hiwot galmeessuudhaaf jechuudha. Hiwotii galmeessuudhaaf Hiwot qaama sadaffaa yookaan qaama haaraa seenuudhaaf deemu jechuudha. Partnership kana keessa birrii 80,000 seenuu barbaade jechuudha. In return, Hiwot will receive a 25% share in both equity and partnership income or losses. Hiwot jechuudhaan akka fudhatu parsantaa 25 jechuudha. Fuulduraaf yookaan yeroo partnerii kana seentu sheeriin isiin partnerii kanarraa qabdu akka parsantaa 25 ta'uuf waliif galamee jira jechuudha. And in both equity. Akkasuma parsantaan 25 kun equity isii ta'uudha. Yookaan qabeenya abbummaadhaan qabdu partnerii kana keessa parsantaa 25 akka qabaattu kan agarsiisudha. Akkasuma the partnership income or losses. Akkasuma income yoo dhufeef lossiin yoo dhufees parsantaa 25 kan allocate yookaan share godhattuudha jechuudha. Kanaaf yoo hojjennu jechuudha jalqaba
osoonif hiwotiin seeniin dura jechuudha maallaqni waliigala ashannaafi fi darajjiin 1,180 jechuudha 1,118,000 dha jechuudha. Inni kun 1,500 fi 30 jechuudha ashannaafi fi darajjiidhaaf jechuudha. Erga kana ta'een darajjiin 30 qabaachuu akkasumas ashannaafiin 1,150 qabaachuu isaa beeknee jira. And the investments of new partners, this Hiwot partnerships and or a new partners are coming for their partnership. Partnerii kana keessatti Hiwot 80 seenuu isii arginaa jechuudha. Kanaaf 180 irratti yeroo 80 dabaluu jechuudha. Partnerii waliigala keenya qabeenya keenya kan waliigala keenya 200 fi 60 nuuf dhufa jechuudha. The total partnership equity are 216,000 nuuf dhufa jechuudha. For ashannaafi, for darajjii and for Hiwots. And erga kana ta'e the equity of Hiwots for a agreement shares earned for their agreements. For their agreement 25% shares in their partners. Partnerii kana keessatti jechuudha parsantaa 25 akka argattuuf walii galanii jiran jechuudha. Parsantaa 25 kan akkamitti arganna? Total equity of partners 260 kana multiply by 25%. 25% kanaaf yoo hirru baay'ifne jechuudha 65 arganna jechuudha. Osoonif partnerii kana keessatti maallaqni isii kan taa'u ta'e boonasii wanti jentu hin jiru jechuudha. Akka itti walii galantu jira. Parsantaa 25 fudhadhaa jedhanii waliif galanidha jechuudha. Kanaaf 65 partneriidhaaf Hiwotiin equitiin isiin qabdudha jechuudha. Kanaaf the bonus to old or existing partners are 15,000 earned for Hiwot or for new partners bonus to old. Bonusii oldiidhaaf Hiwotiin kennite keessaa bonusiin isaa meeqa 15,000 argannaa jechuudha. Maaliif parsantaa yookaan parsantaan 25 maallaqa ittiin argatteedha jechuudha partnerii keessaa. Kanaafuu parsantaan 15 maal jechuudha bonus to old partners jennee qabachuu qabna jechuudha. Kanaafuu akkamitti akkaataa boonasii amma oldiin partneriin ittiin addaan allocate godhatan kan ittiin ilaaluudha. Birrii 15,000 akkamitti ashannaafiin akkasuma darajjiin akkaataa ittiin hiratan kan ilaaluudha jechuudha. Fakkeenya keenya hin xumuramne akkasumas fakkeenya kun qajeelfama biraatti nuuf kennee jira jechuudha. The bonus is distributed to ashannaafi and darajjii according to their income sharing ratio. Akkuma boonasiin yoo kan argamu ta'e jechuudha. Ashannaafi fi darajjiin akkaataa irratti walii galantu jira jechuudha. Income sharing ratio kan akkaataa ittiin distribute godhatan jechuudha boonasii kan. Assume that ashannaafi and darajjii share profit and loss in the ratio of 5:1. Akkuma jalqabne ratio akkaataatti argatan keessaa kun haala kanaan kaawwatan. Ashannaafi fi darajjiin yoo profitiin argame sharing keenya yookaan ratioon sharing keenya 5 ratio takkaatiin yookaan ratioon 5 ashannaafiidhaa fi ratioon takkaa immoo darajjiidha jechuudha. Yoo profit argatan ratio 5 ashannaafi argatan ratio takkaa immoo darajjii argata. Akkasuma loosiinis akkasitti argatu jechuudha. Kanaaf boonasii yeroo kan argannu ta'u immoo boonasii birrii 15,000 kan akkamitti hiratanidha immoo ashannaafi fi darajjiin for bonus to old or existing partners. The existing partners are ashannaafi and darajjii. Thus, the bonus to old or existing partners earned for Hiwot in Hiwot partners are 50,000. 15,000 argannen. For the ashannaafi bonus 5/6 multiply by 15,000. Haalli itti argannu parsantaan ratioon kun waliigala ratio 6ti. Ratio takkaa fi 5 jechuudha. Takkaa fi 5 yoo walitti idaanu ratioon keenya 6 jechuudha. Kanaaf mataa isaaniitiif yoo baafnu ratio 5 irra 6ti.
reeshoon shanii ashannaafiidhaa fi reeshoo waliigalaa jaha jechuudha. Shanii fi takka irratti jaha jechuudha. Reeshoo ashannaafiidhaa yookaan laaltee 15,000 yoo goonu meeqa argannaa jechuudha? 12,500 arganna. Akkasuma darajjeedhaafis reeshoo inni qabu yoo piroofitiin argame ammas irratti piroofitii yookaan boonasiin argamee jira jechuudha. Darajjeen meeqa argataa? Reeshoo takka argataa jechuudha. Reeshoo 1/6 jechuudha. Takka irra jahaate jechuudha. Takka irra jahaatirraa boonasiin inni argatu 2,500 argannaa jechuudha. Haala akkaataa itti reeshoon itti argamu keessaa haala kanaan jechuudha. Boonasii jalqaba reeshoon keenya meeqaadha? Waliigala isaa reeshoo nam sadiif haa ta'u fakkeenyaaf nama sadii oltu kan kennamuutu jira jechuudha. Haala akkaataa itti ilaalluutu ni ilaalla jechuudha. Isa kanarratti reeshoon keenya waliigala jaha ta'uu isaa ilaalla. Reeshoo jaha kana keessaa reeshoo meeqa qaba ashannaafiin? Akkasuma reeshoo jahan kana keessa darajjiin reeshoo meeqa qaba jennee boonasii keenyaan baay'ifna jechuudha. Yeroo kana boonasii hiyyootiirraa birrii 15,000 arganne kun nuuf distribute ta'a jechuudha yookaan allocate nuuf ramadamaa jechuudha. Kanaaf yeroo kana journalized yeroo goonu the entry to record admission of Hiwot to the partnership as follows. For June 1, the cash of Hiwot or the cash of the partners maallaqni hubulii maallaqa paartneriif galee jedhamee beekamaa jiru. Kun 80 kun maallaqa paartnerii keessatti galeedha. Erga galeewu Hiwotiin meeqa qabdi? Ashannaafiin meeqa qaba? Akkasuma darajjiin meeqa qaba inni kan laalu jechuudha. For Hiwot capital 65,000 akkamitti argame? Maallaqa keenya kan walii galaati jechuudha. For overall of partners multiply by the percentages. Thus the Hiwot capital are earned 65,000. Eነዚህ አሸናፊ ካፒታል አሸናፊ አስመ ወልት አከርገነት ኮምቦለማብሽን ፉዳት የኔ ዴቢቲ ረከኛችሁ ደም አከስመ ደረጃን ካፒታሊስ ኮማለማፍ ዲፐሽን ያችሁ ሃላወን ከናን ካን ኢቲን ፕሮፊቲ ኸኛ ፎር ቦነስ ቱ ኦልድ ፓርትነርስ ይረት አርገኑዳችሁ ፓርትነሮኒ ዱራን ከሰ ጅረን ሃለት ያርገደን ገይሳ እኒ ተኩ ሃላ ካናኔችሁ ናችሁ ኦኬ ጋበረቱ ተኸኛ አራፍ ኮፒን ከኛ ቦነስ ቱ ኦልድ ካናረት ካን ጥየፈቴዳ ካና ቦነስ ኒው ፓርትነርስ ቪዲዮ ቲያኖረት ካኖ ጀኑታን anga video khani wala garutti kopiin keenya kanuma fakkaata nagaatti siin jechuu barbaada.